Uummanni kun nama nadeena irraa bahu jechuudha. Fi onneen qabne malee itti kollofee jechuudha. Manatti kollofee jira. Amma inni kan mana kana jalaa bana gaafa keenya sun ta'e bakka. Dhagaa Bilaal. Inni kan mana sitti dhufee beela'eeti miti. Karaa deemaa jira miti taraa lakkoofsa. Nyaachise asii dhageeffadhu. Nyaachise obaase itti wal galchee kollofee taa'e bira. In guddamaa kan taa'ee baaba. Amma reefu tumaatiin agarsiifne tumaatii. Geggeessan malee. Laaga asii isaan kenna kana qabanii bari tumnee bare. Tumaatii viidiyoo malee raayifiirran turreesse. Bari tumnee bare. Ali wajjin. Maa tumnee ishee mucaasa tumnee agartee reef viidiyoon baate. Baasee mucaasa tumnee nu. Akka eessanii goone. Ummata. Subiyye. Bakka salamaa kumaan qaqqabaa oola yaaki. Dhagaa artanii sagalee kenna. Dhagaa rasii fi. Obboleessa dhageeffatu tokko irratti fi jalqabaa waan ta'eef fuuldurri itti dhufu rakkoon qabu erga ofii eegalan daa'imman miskiina qabu miti yoo dhiirummaa qabaattan gaafa walaa ka jenneen nu qabaa jenneen nuti. Siigalee lookishiin isin ergina bakka barbaannetti bakka mul'annu jirra. Yoo dhiirummaa qabaatta yoo onnee qabaatta miskiina hin qabina nu qabaa jenneen. Garuu immoo nu qabuu waan dadhabaniif jecha waan sodaataniif haaloo miskiina irratti ba'uun gaarii miti. Siigalee nu waan kanan deeggaruullee garuu immoo ofii barbaada waan ta'eef amma fakkeenyaaf Bilaaliin kun qabeetiin ture hin tuqin jenneen nuti. Hin tuqin illee jenneen. Nagaya fi farsoon afaanuma hin qabdanii wama takka wama dubbattan hin qabdan. Dubbiin kun Ali, please, akanan namatti hin dubbatan Ali, please, Ali. Nagaa wala. Tokko faayirratti nuti kan Usmiyya takka naa kennita. Usmiyya osoo kophaa explaining godhe Usmiyya deeqaa takka naa kenni. Jechuun dubbii kana akka itti fidnuuf Usmiyya hafarsoo waami Kingi Ahmad illee warri bilbila isaa qabda waama nama walloo keessallee nama guddaa nuuf fidaa nullee ustaawota keenyallee finnaa dubbii kana akka jaalalloon jedhe sanitti haasofnu. Wallahi dubbiin kun akkanatti dhufini waan baay'ee dhufu deema. Usmiyya tokko keessaniin warra waan kana ofaaru akkana gaarii miti. Hafarsoo welcome baga nagaa dhufte Kingi Ahmad illee waama. Dubbiin kun yes Bilaal mucaa gadhiisi sa'aatii ammaa kanarraa mucaa naa bahu Kingi Ahmad illee waama. Dubbiin kun waan guddaa ta'uu deema. Akkana gaarii miti namni keenya wal fixuun sirrii miti. Tokko faa irra qabanii tumaa jiran amma yeroo ammaa kana keessatti fakkeenya live irra fidanii tumaa jiran jarrillee dhageeffadha. Tokko faa irratti warra qabdanillee yoo jarri gadhiisan fidanii yoo irratti gadhiisan live waraabaa gadaa dhiifu ilaalillee sigalee amma tokko qabanii kabirallee ni jira mucaan kakabame jechuudha. Ijoolleen gadhiifte deemteerti wallahi lazi ijoolleen gadhiifte mucaan tareetiin jira sun jechuudha. Sigalee bakkuma dalagaatiitti qabanii dalagaatee dalagaa dhuyanii ijoolleen biraa deeman jechuudha. Achumatti saba tuttumanii biraa yaa'anii deeman. Sigalee Okay, cara ni karena ada nu enggak ada yang melihat itu buat ama oh ya pandegi Bilal yo tuma jiraatan illee ufuma tumani obboleessa ofii tumani sigalee miti obboleessa ofii tumani gadhiise mucaa Umar akkoo qabu gadhiise Bilal baale Afandi carang sagalee ngi jiru shabakan nakabaa jira dhiifama. Ya. Itu Bapak. Tuh. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira DB. Obboleeyyan ulama mooda qalbii daa walaala geeffannu ani isinirra beekee osoo hin taane wama social media irratti hordofaa jiru waggaa tokkoof cinaa waggaa lama hubannaa as gubbaarraa qabu isin biraan gaha tari isinirra waa beekeetii miti beekumsa illee qabaadheetii miti asli Muhammad galatoomi dhaamsa si bira kaayachuu barbaadaarra namoota dhageettii hawaasa keessatti qabdanillee akkasuma isin bira kaayachuu barbaada manguddummaa tiktokii gubbatti taa'amte tan bu'aa gartee akka yaadameefitti yookaan harka dhibbarraa harka
diidamalle nagaa buufti hin argine yoo argitanii jiraattan as warra as gubbaa jirtan ragaallee bu'uu dandeessu. Waa hedduu guyyaa har'a guutuu ajjeesi fuudhin habiibii miuti godhadhu. Kaleessarraa qabnee nuti lakkisaa wanni kuni waan maqaallee nama xureessuu waan seenaallee balleessuu waan gootummaallee Oromoon kun hundin isaa goota. Rakkinni urga sirraan dhufe atis goota mataa keetiin lafa bakka keetiin anis goota. Wanni kun ammoo dubbiin kun xumura qab namni waan xumura hin qabne itti fufuu hin danda'u. Namni waan xumura hin qabne takka waan eegalu amma wanni kun waan xumura hin qabne ni yoo araaraan hin xumuramne waan xumura hin qabne ni kara deemtutti wal qabaa kara deemtuun gara hundaafuu deemaa oola. Walloon isa deemaatitti arsiirra baha arsiin isa deemaati walloorra baha. Wanni kun akkana waan goolabamu miti kan goolabamu akkamiin wanni mana banates wanni xinnoo dhageettii qabus waan kanarraa of qusachuu. Sunus miira kee galeetti xiiqiidhaan deemee takka fuudhaa kunis xiiqiidhaan takka fuudhaa. Akkanaan namni Oromoon fi Oromoon diina waliin kofarchiisuudha. Sareen ofii wal nyaattu waan ishii nyaatuun agartu akka jedhan san akkas ta'e kan ammaa kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Oromoon fi Oromoon waliin garagalee waan takkaan dhagahamne ta'e. Rii Ustaaz Arabii jechaa jiranii Ustaaz Arabii. Yeroo takka daqiiqaa takka qofannaa kenna waan Oromoon dhaamuu irratti yeroo takka daqiiqaa takka waan jabduudha jirtaa obsimi. Waan jabduudha waan jabduudha as keessatti gongorriin uumamne. Laal obboleeyyan kiyya na dhagaya ijoollee Oromoo kutaa 11 wanna kana hin callisina tokkoffaa maaliif nan jaa dhageessanii jirtan namni dhageessan torban dabre nama 8tiitu Suudii naannoo Riyaaditti qalamee jira. Sababa kanatti amma kana doo godhatanii Arsii Raashii waan namni kaduu ta'e Walloo Raashii namni kaduu yoo ta'e uummanni kun waliin nu buusuudhaaf nurra ajjeesuu malan profaayilii sobaatiin deemaa jiran karanlee ifgannoo godha dhugaa obsi reefullee Arsii Kingi jaan ifatti baanii jechuudha achiis Walloo Kingi jaan faannoon argaa jirtan kunoo jaalibsan ni jiraami reefu achi jala dhufaniiti jechuudha. Torban kana qob isaanii ammas carraa isaanii qobbaa jiru isaanii uummata keenya dhiiga kafalannaa jirutti dubbiin tun eegalamte dubbii tanarratti dafnee dhaamsinuu qabna yookaan yoo dhaamsine Oka Walloon kana du'i Arseen kana du'i jaanii dubbiin dabalamaa deemti. Kanaaf uummanni illee kana jidduu halooba waan halooba Arsii rakaaya Arsii waan ontawas Walloo rakaayoo deemne uummanni lafarraa walti guu deem. Nam kum kudhanii qabame sababa wanta kanatti jechuudha. Kuma qabdan ani kuturbee lama kana keessatti information akkiliiriin lafa sinii kaaya. Miskiina illee lafarraa fixan kan qadiyyaadhaan nama 2,000 seedi. Ni agartan asoo kana agartanii Alistanii taa'uun sirrii miti isinillee galatooma warri gama kaaniin jirtan itti gaafatamummaa fudhadhaa deema warri as jirtan galatooma isin ijoolleen teessan akka asli baay'ee galatoon maaliif yoo naan jette itti gaafatamummaa fudhatte anaa hiisisa jette hunda gatiin lakkisisa jette gama kaaniirraa amma nuti dubbachuu qabna ijoollee akkasii jala jirtu hedduu galatoomii ulfaadhu nuti nama akkanaa banna Ibrahim gadi bu'eetiin Ibrahim itti gaafatamaan qeeroo fi Ibrahim ijoollee Walloo irraa akka Suuditti isaan fideetiin siyas deebi'a. Jara namee waanuma xiqqoo takka dubbachuu barbaadaan wanni amma dalagamu jiru waan hedduu nama saalfachiisu akka Oromootti kasaaraallee qaba akka sabaatti illee saba keessallee gabbu'ee ammoo akka gandaatti illee kasaaraa hamtuudha qaba. Uummanni Walloo Oromoon akka jaatti ilaalti haalli amma deemu kun isaan keessaan dhufuun hawaasa isaan jaalatuun afaan keessa wal dhufuun illee waan fokkattuudha. Namni nama qabaachuu qaba. Alaa kulli haalitti Muniir yoo na dhageesse King Ahmad bira deemaati ijoollee nama 4 moo nama 5 qabanii mana King Ahmad keessatti jiranii waan viidiyoo baasanii qabuunumaa miti qabuuni isanii akkuma asliin jedhetti garuu viidiyoo baasanii tumuun akkasitti ijoollee rakkisuun social media kana nama asirra jiru qofaami namni lafarra jiru ilaala jaalibsa walbaas jalaan gabbu'aa mana ustaadaa eenyu fiigaa kanaan Wayyo yaa carraa shamarran biyya Arabaa wayyo yaa carraa shamarran biyya Arabaa wayyo dhugaa Waaqayyo wayyo Malo yaa ijoollee lubbuu teessan eegaa malo lubbuu teessan eegaa malo waan lubbuu keessan miidhuun hojjetina
Bakka waan lubbuu keessan irratti rakkoo fiduun hojjetina. Mastaawotii soo dhigdan of eeggannoodhaan dhiqaa. Keessattuu yeroo ammaa kana mastaawotiin guyyaa guyyaan dhiqama. Of eeggannoodhaan dhiqaa. Mastaawotii ala baatanii dhiqina. Amma kun nama cuuntu lula mastaawotii dhiqxuu kuftee'an foqirraa kuftee duute kino. Haadha ishee ala angalaate hafte. Maaloo of eeggannoo godhaa. Waan hojjettan of eeggannoo godhaa bakka. Bakka waan lubbuu keessan balleessurraa of eeggannoo godhaa. Hafu birriin isaanii isinitti hafu dhugaa waaqayyoo lubbuun baatuun deebitu maaloo ijoollee immoo ji'a kana ji'a akkamiiti kino ijoollee meeqa dhume dhugaa ji'a kana keessa nama meeqa dhume ji'a kana keessa nama ja'a rabbi naa nyaatu kan beeknu nama ja'a kan hin beekne manni lakkaa'ee haafitu manni haa lakkaa'u dhugaa maaloo ijoolleen teenya dhumte kidaanan biratti ijoolleen dhumte rabbi ijoolleen teenya dhumte wayyoo waaqa koo maaloo ati nu ilaali maaloo